furtami torb dirre awagad qore dalat afaan oromo swedish arabic amharic arare af somalif afaan namadi ingilifa qocolleessa dubbat walale sawel oromo qindeessa muuziqoota sabboonaan oromota ali muhammad musa birra haad mali abba jala guddat afaan torban sirbe dhalooti jaare oromumma faarsi sarar diima cunqursa afaan oromo caabs miseensi bandi afranqallo hiriyaan kabajamaan ahmad taaqi abbaan sirbootan iblamaaf jaatama ali muhammad musa birra laf dhugaatti malee jedho alleen biyyin qaba biyti oromiyaa biyyun dijaal waggoottan shantamaaf jaatama oliif mooti muuziqaa jedhame anis biyyan qaba biyya jaaltu biyya oromiyaa kumaan badhaatu handura abboodha gamees kana ordofe fuulli midiyaale hawaasa biyya keessaaf alaallee namni waan gamees kana dubbate wanxaafi waan jirin fakkaatu warri siyaasaa artistootaaf gaazixeessitoota aktiivistootaaf ayyoota keessa namoota muraas filan alii birraa saayyo guddaa qabeenya biyyaatiif addunyaa ka jedhu muummichi ministeera abiy ahmed sirbooti isa warra har'a dhageeffatamanii bornuffaman adoon taane walleelle ce'oo kakaleessu turanii har'i jiraatanii boriif immoo galtaani baay'ati jechuun Jawaar Mohammad dabarse adeero waan rabb kenneef cufnuuf kenne darbe jireen isa guutu ado keessan qisaasessinit fayyadaan ofii fadon taane sab jaalatuuf agdeebine wal arginuun naga badhaasoo kee jechuu yooyyoo dhaamat addunyaa kanirra nam waan hojjat galmaan gaate boqot keessaa tokko jabaataniif duunoola abba kee mul'ata kutulluu ulfaata sibiila nagaan boqodhuun galaana gaaromsaatiin ila oromoof oromiyaa urji afrika baa abba keen abba arti oromoo doktor artist ali birraa of bira sidhabuun keen gad onne nam cabsuun immoo ittiiqa tafariitiin barreeffam Iyyummaa fi dhibee narraa ittisii hayyuun oromoo professor Zikeel Gabbisaa in memoriam Ali Muhammad birraa live liberty legend mat dura yetti jala seena saka waggoottan kudhaniin dur barreessi yoqood igaaditti irra horm khatay doktor warqine gabay yommo boqochu jaalatamoof kabajamu artist Ali birraa yoo dhagagaddina dhagaam gudda jechuun itti keeyyaat aliin arti oromoo guddisu keessa gad durummaa taphaat maatii firoottan isa akkasumas uummata oromootiif Itoophiyaa maraaf jajjabinna waa rest in peace great man jechuun muummeeffaa Dr. Awwal Qaasimaaloo tang girma guutamaa yaayya bashiirii tang taayye danda'a warri duri dulluun kokeessa immoo Dr. Salamoon Ungushee qofa dontaane artistoota akkirpha gaanfure fa dabalate gaazixeessitootaaf barreessitooti iddoo waan nam kana wajji jechuu jeero warra walalo barreessan immoo nirraanfaan Allah tila da mota